oduu ammeedhaan Ameerikaan tarkaanfii sa'aatii 48 keessatti Iraan irratti fudhachuuf turte dheeressitee jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa bu'uuraalee misoomaa anniisaa Iraan irratti raawwachuuf daangaa yeroo sa'aatii 48 kennanii turan gara guyyoota shaniif dheeressanii jiru. Murtoon kun kan dabre erga Tiraamp fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti dabarsaniin booda. Hayyoon guddaan yeroo kana dheeressuu walitti bu'insa Giddugaleessa Bahaa ilaalchisee biyya Iraan waliin marii guutuu fi furmaata walii galaa fiduu danda'u gaggeessuuf akka ta'e ibsamee jira. Tiraamp dhimma kanaan wal qabatee Teheraan waliin waliigaltee waaraa fi hunda galeessa ta'e irra ga'uuf fedhii akka qaban eeranii jiru. Kanaan dura Tiraamp yoo Iraan sa'aatii 48 keessatti ulaa Hormuz hin banne maddoota anniisaa isii hunda haleeluuf akka jiran akeekkachiisanii turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee carraa dippiloomaasii bal'isuuf jecha daangaa yeroo sanaa guyyoota dabalataa shaniif akka dheeratu murteessanii jiru. Guyyoota lamaan dabran keessa Giddugaleessa Bahaa tasgabbeessuuf Iraan waliin marii bu'a qabeessa taasisuu isaanii kan ibsan yoo ta'u, kanaanis waraanni Ameerikaa bu'uuraalee misooma anniisaa Iraan akka hin haleellee ajaja dabarsanii jiru. Murtoon yeroo itti aanu garuu milkaa'ina marii geggeeffamu irratti kan hundaa'u ta'a jedhanii jiru. I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together, and as far as possible in confidence. Gama biraatiin Tiraamp waraanni Baha giddugaleessaa akka dhaabbatuuf marii milkaa'aa taasisneerraa haa jedhan malee dubbii kana shakkii guddaa keessa kan galchuu Israa'el gama isiitiin yaada adda ta'e qabdi. Israa'el waraanni Iraanii fi Hizbollaa irratti eegalame torbaanota dhufaniif lolli akka itti fufu ibsuun dhimmi nagaa naannichaa ammaas amanamummaa guutuu akka hin qabaanne agarsiiftee jirti. Abajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media yaanni waraana dhaabuu Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi yaanni Israa'el lola itti fufuu dhiyeessite kun akkamitti ilaaltu? Dhuguma mariin kun galma ni ga'a. Yaada keessan nuu qoodaa nu waliin turuu keessaniif galatoomaa ulfaadha. I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together, and as far as possible in confidence. Whoa! 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 Come out! Whoa! We're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. It's for the security of the entire world. And it's time for them to act.